الدنيا كنرى وانتي أكام فكتان ilma namaallee hamaa godhu wanti akka namaan addunyaa kanarraa ilma namaallee hamaa godhu rakkina hiyyummaa jechuudha. Hiyyummaan ofillee si jibbisiisa, namallee si jibbisiisa, fira keellee si jibbisiisa, nama ati yoo jaallattuun illee wal si dhabsiisa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota yuutuuba Kaalid Saabit akkam jirtan? Baga jiraattanii baga rabbi jiraachisee har'aan isin gaate jecha guyyaa har'aan takka kana guyyaa har'aa kana waa tokkotu natti dhaga'ame yookaan waa tokkotu na dhibeennan hin dhufe. Odooni bakka kana kophaa koo taa'ee jedhuti nama tokko argee maaliif kophaa kee as teessaa bootaa kana maaliif kophaa kee teessa jennaan eenyu wajjin hin taare jedhe. Goddinyaan qabdu jennaan goddinyaan koos godinyaa akkaan jaalladhu qaba. Anis birriin qabu innis birriin qabu. Sibira dhaqee isa rakkisuu immoo kophaa koo taa'uu naa wayyaa lama ta'ee kan saatii cinqataa koo cinqachuurra innis kophaa koo as taa'u wayyaa jedheen as taaraa naan jedhe. Maa hojiin qabdu jennaan hojii illee hin qabu naan jedhe. Akkasii achumaan illee achumaan jira bakka sanii safaruma sanan jira. Addunyaa kanarraa wanti akkaan fokkataan ilma namaallee hamaa godhu wanti akka namaan addunyaa kanarraa ilma namaallee hamaa godhu rakkina hiyyummaa jechuudha. Hiyyummaan ofillee si jibbisiisa, namallee si jibbisiisa, fira keellee si jibbisiisa, nama ati yoo jaallattuun illee wal si dhabsiisa. Addunyaa tanarraa wanni fokkataadha gadi hiyyummaadha. Hiyyeessi fira hin qabu, hiriyaa hin qabu. Gaafa ati qabdu namni kamuu si jaallata. Dhabdee gaafa jette garuu namni si rifatu hin jiru. Ilma dhiiraa taatee gaafa qabeenya hin qabu, ilma dhiiraa taatee gaafa harka kee waan jiraanne wanni sanarra baay'ee sitti dhaga'amu hin jiru. Kanaaf umurii dargaggummaa keenya kana keessatti umurii amma nuti keessa jirru umurii dargaggummaa, umurii hojjechuufis mijataa, umurii jechuudha barachuufis mijataa, umurii waa hundaaf mijataa kana bashannana yerootiin dabarsuun qabu. Bashannanni yeroo kun ni darba waan ta'eef hiriyaan har'a nu hiriyaadha jennee asii fachi wajjin gaffiignee achi dhannee achi wajjin dhannu kun hundi isaadha. Gaafa borsaa kee waan jirre tokko kee garagalees ilaaluu hin jiru. Yeroon amma nuti jirru kun hundi isaan darba waan ta'eef kana waan ta'eef wanni anaaf isinirra jiru dargaggoota hojjechuudha, yerootti fayyadamuudha, barachuudha. Waan baratan kana immoo deebi'anii gara hojiirra oolchuudha jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa kanarraa haga jiraannetti hanga duniyaa kanarratti argamnetti hiyyeessi qadrii hin qabu. Addunyaa kanarratti akkasii ba'a. Abbaan fedhayyuu hiyyeessaaf bakka guddaa hin qabu. Isa kana akiraa isa kan borii rabbitu beeka hojii keetiin. Duniyaa kanarratti ammoo ilmi namaa kan madaalamu gubbaan baasee waan barbaade siin jechuu adiisu ilmi namaa wanti inni ittiin si madaaluuf si madaalu qabeenya keeti, beekumsa keeti, jabaadhu hojjedhu, bakka guddaa gahee mul'adhu, akkasuma jabaadhu baradhu, barnoota keetiin illee duratti deemee mul'adhu. Addunyaan kan warra mooteeti. Addunyaan kun yeroo hundayyuu warra mootee qofaaf harka dhofti. Addunyaan tun dirree mo'attoonni itti faarfamanidha malee dirree inni mo'achuuf jiru ammallee mo'achuuf deemaa bara dhufu mo'ataa amma karaa jira namni siin jedhu hin jiru. Gaafumaati mo'atte si bara hundinuu. Firri kan geesse namni kamiyyuu gaafumaatti mo'attee jette nama keenya hojii turre akkasii siin jedha. Amma mo'attutti namni harka si qabus haayizoo jabaadhu namni siin jedhu hin jiru. Kanaafuu wanti sirraa eeggamu wanti narraa eeggamu jabaanee mo'achuudha. Ilma namaa tokko irratti hirkachuu fi abdachuudhaan malatti abalutu kaayoo koo inni jedhe kana keessatti galmaan naaf ga'a jechuun malatti namni kamiyyuu abbaa fedhe yoo ta'e kaayoo kee irratti namni si gargaaru hin jiru. Garuu immoo gaafa ati milkooftee bakka silaaniyyatti sana geesse hundi namaa dhufee harka siif dha'ee bari inni duraanuu keenya fira keenya wajjin baranne wajjin akkas taane gaaf tokko wajjin akkasii suuraa wajjin keenan qaba namni jedhu hedduudha. Addunyaan dirree mo'attootaati. Kanaaf nama har'a hiyyummaa keetiin
haba keetiin gadaantummaa keetiin si tuffataniif waan ta'e isin jedhaniif har'a yeroo kennin. Har'a yeroo namni waa isin jedhu hunda isaa zim jedhii bira darbe hojiidhaan itti agarsiisa. Jijjiiramiitii jijjiirama guddaa fide mul'atu. Gaafa sana hundinuu harka siif dha. Gaafa sana afaan har'a si arrabsitu deebi'ee si faarsa. Afaan har'a ija har'a ittiin si tuffatantu ija kabajaatiin si ilaalama. Kanaaf addunyaan kun yeroo kamiyyuu dirree warra injifateeti atis injifataa ta'uu qabda. Addunyaa kana keessatti injifataa ta'uu qabda. Karoora keenya hunda isaa irratti immoo rabbiin keenya jiraachuu qaba. Yaa Rabbi jennee rabbiin irratti kadhataa karoora keenya yoo irratti jabaanne jenne galmumaan gaha jechuudha. Addunyaan akkasii gaa warra mo'ate qofa beetti. Salaamu alaikum.